Daandiin qilleensaa Itoophiyaa xayyaara ammayyaa Airbus A350 gara biyyaatti galcheeti kan jiru. Xiyyaara kana maaltu adda godhaa isa jedhu waayila koo Habtaamuu Xibabuu gaafadheera. Hayyee galatoomii hirphaa guyyaa irraa kan akkuma ta'etti daandiin qilleensa Itoophiyaa gosa xayyaaraa ammayyaadha jedhamee akkasumas Afrikaatti isa jalqabaa kan ta'e guyyaa irraa harkatti galfatee jira. Guyyaa kaleessaa walitti qabaa boordii daandii qilleensa Itoophiyaa kan ta'an Leetinaal Jeneraal Yilmaa Firdaasaa fi akkasumas hojii gaggeessaa olaanaan dhaabbatichaa Masfin Xaasaw iddoo argamanitti biyya Faransaaytti ture kan wal harkaa fuudhinsi taasifame har'a ganama immoo gara magaalaa Finfinneetti balali'uudhaan xayyaarichi naannoo sa'a 8tiif walakkaa yommuu ta'u buufata xayyaaraa idil addunyaa Booleetti qubateeti kan jiru. Wayita qubatus ministeerota dabalatee aangoonni mootummaa biroo dippiloomaatonni hojjettoonni daandii qilleensa Itoophiyaa akkasumas keessummoonni biroon simannaa ho'ataa isaaniiti kan isaan jiranii. Keessummoonni wayita xayyaarichi qubatu harka dha'uudhaan gammachuu isaanii ibsachaa turanii. Kana malees immoo akkuma xayyaarichi qubateen barmaatii wayita xayyaarri tokko buufata xayyaaraa haaraa tokko wayita qaqqabu kan taasifamu bishaan bitaa fi mirgaan facaasuudhaan simatameeti kan jiru. Daandiin qilleensichaa egaa xayyaara kan harkatti galfachuunsaa daandii qilleensichaafis ta'e akkasumas akka Afrikaatti taatee yookaan immoo tarkaanfii seena qabeessa akka ta'e hojii gaggeessaa olaanaan daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Masfin Xaasaw dubbataniiti kan isaan jiranii. Xayyaarri kun namoota yookaan immoo imaltoota 395 baachuu danda'a al takkaatti jechuudha. Kunis immoo xayyaarota daandiin qilleensa Itoophiyaa kanaan dura qaburraa guddaa akka ta'u kan isa taasisu akka ta'e simaniiti kan jiranii. Kana malees immoo teekinooloojiiwwan bashannanaa xayyaaricha of keessatti qabu imaltootaaf mijaa'ina fi si'aayina kan laatan akka ta'es hojii gaggeessaan dubbataniiti kan jiranii. Dhimmi xayyaara kan adda isa taasisu inni biraan immoo boba'aa kan qusatu akkasumas immoo xayyaarota isa dura turan waliin yeroo madaalamu hammintaan aara kaarboon daayoksaaydii gadi lakkisu xiqqaa ta'uusaa akka ta'e simameeti kan inni jiru. Daandiin qilleensichaa xayyaarota gosa akkana 4 kan ajaje yommuu ta'u kun isa tokkodha. Kan hafan sadeen immoo ji'oota ittaana keessatti gara biyyaa akka seenan hojii gaggeessaa olaanaa daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Masfin Xaasaw himaniiti kan jiran. Habtaamuu Xibabuu odeeffannoo nu biraan geesseef galatoomi. Morkii filannoo Ameerikaa cimee itti fufeen Tiraampii fi Haaris kokkeetti wal qabaniiru. Lammiileen Ameerikaa immoo guyyaa filannoo kana keessatti nama waggaa 4 isaan bulchuu murteessuudhaaf sagalee kennaa jiru. Dhalattoota Itoophiyaa filannoo kanarratti sagalee kennan keessaa tokko Ida'uu Baqqalaati. Bulchiinsa Minesootaatti reefu akkuma sagalee kennanii baaniin dubbisneerra. Guyyaan kun guyyaa filmaataati. Guyyaa hawaasni biyyattii guutumaa guututti hiree erga biyyattii kennuuf irratti dhaabbateetiin nama isa bulchuuf deemu yeroo filatu waa'ee hegeree biyyattii irratti hundaa'eetiin ajandaalee namoonni dorgomaa ta'an qabatanii deeman irratti dhaabbataniitiin filannoo geggeessu. Ammoo iyyuu haaluma gaariitiin uummanni baay'eetiin ilaatiin jira jechaadha. Mee imaammata isaaniitii irratti hundaa'uudhaan naannoo isin jirtanitti Minaapoolisitti hawaasni kam deeggarsa kamtu qaba isin biratti? Yeroo hedduu bakka jiru kanatti gareen dimokiraataatu yeroo baay'ee baroota baay'eetiif injifataa ture. Haa ta'u malee yoo kan ammoo namoonni dorgomaa jiran kun yaadni isaan gabbaniitiin uummata jidduutti hafarsaaranii dhibbaa dhibbatti fudhatamallee qabaatu dhabaatu. Namoonni ani beeku namoonni wajjin marii qabu ilaalcha adda addaa irratti dhaabbatanii filutti deemaa jiranii. Magaalaan an jiru kun steen Minisootaa itti bahiinsa filmaata irratti paartisipeshiniin baay'ee guddaadha. Ameerikatti iyyuu I think steetni kun steeta uummanni baay'een itti hirmaatu. Dargaggeessi, maanguddoon, hawaasni mirga filu qabu martuu itti hirmaateetiin filmaata geggeeffatu jechaadha. Namni beenima paartisipatariidha. Uummanni hirmaataadha sirna adeemsa filmaata kanarratti namni ma filataa. Garuu satisfaakshinii guddaadhaan filataa kan si'isuu hin danda'u. Ammootu uummanni ima filaa jira. Anuyyuu ganama kana deemee filuu danda'ee. Namni bakka uffata addaatti buufanii tartiibni namni itti dhaabbateetiin kara sa'a tokko lamaallee dhaabbateetiin eeguun jira. So hirmaannaan akkuma jirutti deemaa jira. Yaadannaa kennitaniif guddaa galatoomaa. Isinis hedduu ulfaadha. Filannoo Ameerikaa deemaa jiru irratti kan wal morkataa jiran Haarisii fi Tiraamp dubbataniiru. Dhimma kana akka nutti himuuf hammayyuu ittaanaa istiidiyootti affeeree jira. Maal fa'aa jedhanii hammayyuu jarri kun?
Wanni amma haaraa dhageenya maali? Keessumaa Doonaald Tiraamp Filooridaa dhaqanii filataniiru. Haadha warraa isaanii Meelaaniyaa waliin dhaqaniiti kan isaan filatanii waan gaarii dubbatan jechi koo akka yaada isaaniitti haala gaariirra jira. Akkaan filannoo kanarra aanu ofitti amanamummaan dubbachuu nan danda'a jedhanii kan isaan dubbatanii. Gama kaaniin immoo pirezidantiin itti aantu Ameerikaa kan amma pirezidantii ta'uuf dorgomaa jiran Kamala Haaris uummata akka bahee filatu waamicha taasisaniiru. Egaa morkiin dorgomtoota lamaan gidduu jiru akkaan cimeetu jira. Guyyaadhaa Ameerikaa keessatti filannoodha. Guyyaa guddaadha yookiin immoo guyyaa xumuraa lammiileen Ameerikaa pirezidantii namoota waggaa 4 dhufaniif isaan bulchuu danda'u itti filataa jiranidha. Morkiin akkuma cimeetti jira. Bakkeewwan garaagaraatti lammiilee Itoophiyaa akkasumas immoo kanneen Afrikaarra deemanii dorgomaa yookiin immoo filataa jiranis gaaffannee turre. Egaa isaan keessumaa dhimma baqattootaa, dhimma dinagdee, dhimma hojii fi dhimmoota garaagaraa ilaalcha keessa galchuudhaanii morkataa isaan gargaaruu danda'u yookiin immoo imaammata gaarii fiduu danda'a jireenya keenya dhiifama jireenya keenya fooyyessuu danda'a kan jedhan filataa akka jiranidha kan BBCtti dubbatan. Itoophiyaan biyya ollaa Sudaan kibbaatiif liqii doolaara miliyoona 700 fi miliyoona 38 kennite. Waliigaltee liqii waggaa dura mallattaa'ee paarlaamaan Itoophiyaa guyyaa har'aa raggaasiseera. Itoophiyaan yoo liqeeffattu malee liqeessitu baay'ee hin dhaga'amu. Maallaqni kun daandii biyyoota lamaan wal quunnamsiisu ijaaruudhaaf oolaa jedhameera. Mootummaan Itoophiyaa liqiin kun ergaa siyaasaa jabaa akeekaa jechuun dubbate. Daandiin kun daangaa biyyoota lamaan irraa ka'ee kiiloomeetira 220 Sudaan kibbaa keessatti ijaarama. Biyyi liqiin hedduun irra jiruu fi liqii gaafataa jirtu Itoophiyaan akkamiin biyya ollaatti liqeessite? Paarlaamaa Itoophiyaatti bakka bu'aa mootummaa Itoophiyaa akka ta'an Dr. Tasfaayee Beljigee waa'ee liqii kanaa akkanaan ibsaniiru. የፕሮጀክቱ የሲቪልና የአማካሪ ስራዎች ኮንትራት በተመለከተ hojiiwwan siivilii fi gorsa piroojeektii kanaa kontiraaktaroota Itoophiyaatiin hojjetama. Kaffaltii piroojeektii kanaatiif hojiiwwan sharafa alaan kaffaluun barbaachisuuf yoo ta'e malee kaan kaffaltii birriidhaan kan raawwatamudha. Maallaqni gama Itoophiyaan dhiyaatu hanga doolara miliyoona 700 fi miliyoona 38dha. Dhala dhibbeentaa 4 waliin liqeeffame. Liqaan kun waggaa 10 keessatti ni deebifama. Liqiin kun jikitaan yookiin maallaqa callaani. Jikitaan kaffalama yoo ta'e abbaan liqeeffatee buufata doonii Sudaanitti nuuf dhiyeessa. Gatiin isaas yeroo gatii gabaa yeroo kaffaltiin raawwatamuun jiruun ta'a. በማመሳከሪያነት በመውሰድ ይሆናል። Miseensonni paarlaamaa yaada kennan liqii kana deeggaraniiru. Ta'us maallaqichi eessaa dhufaa kan jedhanii gaafatan jiru. መጀመሪያ አዋጁን ስመለከተው ሁለት ተቃራኒ ስሜቶች ነው የተሰሙኝ። jalqaba labsii kana yoon ilaalu miira wal makaatu natti dhaga'ame. Tokkoffaa gammachuudha. Sababni isaa biyyi keenya liqeeffachuurra dabartee bayyaannattee liqeessuu eegaluu isheetti gammadeera. Gama kaaniin nuti rakkinoota ofii qabna. Idaa mootummaa, hanqina baajataa fi liqii alaa fa'i osoo nurra jiruu piroojeektii kana akkamiin maallaqaan deeggaruu dandeenya? Maddi maallaqa kanaa eessa isa jedhu akka ifanaaf ta'u barbaadeeni. Dhimma kanarrattis deebii ka kennan ministeera deetaan ministeera maallaqaa Dr. Iyyoob Takkaalliin Toleenaa waa'ee maallaqa gaafatamee hin ibsine. Waan inni akeeku garuu ibsaniiru. ይሄ ስምምነት በጣም ትልቅ ትርጉም ያለው ነው። Waliigalteen kun hiika guddaa qaba. Itoophiyaan biyyoota ollaaf dursa kennuu qofa osoo hin taane sadarkaa mootummaatti dhimma walitti hidhamiinsa qaxanaa haasaa turre kan hojiirra oolchedha. Akkuma miseensa paarlaamaarraa ka'e faayidaan piroojeektii kana baay'eedha. Ergaa siyaasaa olaanaa qaba. Biyyoota lamaan gidduu wiirtuu daldalaa fi investimentii cimsuun nageenya akka cimu ni taasisa. Kaampaaniiwwan Itoophiyaa ba'anii akka hojjetanis carraa uuma. Ga'umsa isaanis ni dabala. Birriidhaanis hojjennu doolaaraa waan nu kaffalaniif kunis faayidaa tokko. Waliigalteen kun Itoophiyaan mataa biyyoota naannichaa ta'uu agarsiisa. Itti gaafatamummaa nuuf kennamuun akka ministeera maallaqaas hordoffii cimaa gochuun piroojeektichi of eeggannoo guddaan akka raawwatamu akka taasisnu mirkaneessuun barbaada. Gujii magaalaa Adoolaa Waayyuutti haati warraan abbaa warraa ishee wajjineen mana dhuunfachuu irratti wal dhaban falmii seeraarra erga turanii booda manicha keessatti rasaasaan ajjeefamuudhaan manuma sana keessatti awwaalamte. Miidhamtuun kun Haannaa Bokkoolaa jedhamti. Miseensi maatii ishee obbo Daargee Barcuu akkatti taateen kun raawwatame waa'ila koo maatii olaanaatti himeera. Nama ajjama yaadataa waliin ol fuudhanii naannoo waggaa 4 waliin turanii jiran ijoollee intala tokko walitti dhalanii jirani. Achi booda waliin galle dargabba'anii. Kana booda qabeenya gidduu isaanii jiru
irratti kaa'uu dhabani mana ijaaratanii qaban turani magaalaa Doolaati. Kana booda manni isaan walitti ijaaratanii eebbifatanii itti galanii keessa jiraatan sanii kasiitii miti karaa doonii simannaa irratti banee ture mucaani. Finfinnee deemtee dhoorkii isaa fudhattee dhufte gaafuma silaa dhoorkii fudhattee dhuftu kana irratti eeganii ka xiyyiitiin dhamani. Aanaa Doolaa Reddeetti abbaan adeemsa yakkoota adda addaa obbo Qaalaa Abdajane abbaan warraa ishee fi milishaan rasaasaan ajjeesuudhaan shakkame amma eessatti akka argaman BBCtti himaneeru. Dhimmichi gaafa guyyaa 22 ji'a lammaffaa bara 2017 raawwatamee halkan keessa sa'aatuma yakki raawwatametti poolisii fi qaamni nageenyaa achitti argamee shakkamaan 2 to'atee jira jechuudha. Kan to'atame amma eenyu? Abbaa manaa ishiillee kallattumaan namni immoo abbaa manaa ishii waliin mari'atee akka kana raawwatellee to'atamee jira. Tarii mana murtii dhiyaataniiru. Ragaan namaallee waan hundumaa almost fuudhamee jira. Qorannaa irratti immoo jechi isaanii mana murtiitti kennatamu shakkamaan tokko keessa namanii jecha kennatee jira. Ishiillee immoo hospitaalatti qaamni ishii ilaallamee jira. Namichi immoo kallattumaan akka raawwate sun qaama nageenyaati. Maatiin garuu ollummaadhaan shakkamaa abbaa manaa ishii waliin walitti dhufeenya qabanii dirqama mootummaa isaaniif kenne alatti mana nama dhuunfaa akka eeguu fi abbaa manaa ishii walii galii kana raawwachuusaa ragaan jiru mirkaneessee jira. Manuma falmiif sababa ta'e kana keessa diigamee maatiin diigee achuma keessa awwaalee jira. Kana immoo caasaa nageenyaa fi caasaa mootummaa jiru waliin mariin taasifamaa jira. Reenfa achi keessa akka ba'uuf jechuudha. Kanaan duras Booranatti dubartiin abbaa warraa ishee wajjiniin wal dhabde hidhamtee reebamtee turte. Sirni gadaa Oromoo dubartootarra miidhaa qaqqabuuf maal mure? Yuba yookiin immoo hayyuu gadaa Gujii Jiloomaannoo iyyaafanneerra. Dubartii muka jabaanuun dhaanu kabaja guddaa qabdi. Haadha nama deettee, haadha ilmee namaa deettuu, obboleettii waliin dhalatanii garaa gadaatti kabaja guddaa qabdi. Harkallee hin dhaanu. Nama harkaan dhaa'ellee adabanii, nama mukaan dhaa'ellee adabanii, ulfina guddaa gara aadaa Gujiitti qabdi. Amma bakka tokkotti kun abbaan manaa haadha warraa inni ajjeesuun nagaamaa tibba kanallee Adoolaa Wayyuutti amma qoodiinsa qabeenyaatti wal qabatee haadha manaasaa kan turteen ajjeesee waan kun hagam safuu gadaa miidhattanii yaaddu? Wanni kun waan safuu cassaatii, waa aadaa ta'e balleessaatii nama sani adabuu qabanii. Adabbii ka ijjeese silaafuu nama nafsi namaa baase garuu mootummaan hun dhiisu sammalellee mootummaallee adoo dhiisee namsi aadaa ta'ennatti waan kaffalamu jira, waan warra isiitii kaffalamu jira, waan safuu isiitii kaffalamu jira, waan nafsi isiitii kaffalamu jira, waan akkasiitii adabanii wanti kun yoo akkasi adabanii. Amma abbaa warraa fi haati warraa yoo wal hiikanii maaltu ta'uu qaba? Amma akka gadaatitti akkam ta'uu qaba? Haala qabeenyaatti wal qabatee dubartiin maaltu godhama? Yennaa walii galuullee dhabani. Achuma keessatti manuma keessatti gargaggoran malee achumatti karra fi hin nyaatti waan qooda fi achumaa qaddii wal hiikanii nama dhibii baatee heeruntuu achii ba'uun qadduu karra fiirraa ba'uun qadduu qabeenya fiirraa deemuun qadduu. Gara dhibii deemuun qabdu gara aadaa ta'ennaatti. Abbaa warraa hoo? Abbaa warraallee yoo akkam ta'e yoo waa isii walii eeyyamanii isiin fa ilmee dhabanii ilmee anaafillee teeti dhibii barbaadaa dhufuu isiin jettee eeyyamte malee fuudhanuu. Yoo ilmee qabaatanii waliigalteen dhabamee adda baanoo? Yoo adda baanii gara keenyatti adda yoo baanii baatee warra fiitti galtii warri isii suni firatti baasee gosatti baasee. Warra isaa baasee kafii baasee intalti sun hin citte jedhan gara keenyatti. Hin deebisa jechuudha. Warri sun nama dhibii kenna warri si'ee. Qabeenya wajjin wal qabatee hoo nama walii kun. Qabeenyallee waa isiin qadduun kennanii.